Raadiyoo Sagalee Oromooti. Raadiyoon Sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata, roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 haga 7:30 dambalii gabaabaa meetirbaandii 16 yookaan kiiloohertzii 17,850 irratti qophiilee isiniif dabarsu amma jalqaba. Kun Raadiyoo Sagalee Oromooti. Jalqaba baatii caamsaa yeroo fincilli diddaa barattoota Oromoo keessatti babal'ataa jirutti yeroo haadholii fi abbootiin Oromoo ilmaan isaanii mirga saba isaaniif wareegaman awwaalachaa jiran keessatti sagantaa isiniif darbu qabannee dhiyaanneerra. Nagaan keenya bakka jirtanitti isin haa ga'u. Qophiileen keenya har'aas kaayyoof waariin marii dhibbuma fincila diddaa barattoota Oromoo irratti xiyyeeffata. Ani isin keessummeessuun kan isin waliin turu Lalisee Wadaajootii hunda dura kan dhiyaatu gara oduuttiin isin dabarsa. Fincila diddaa gabrummaatti kan jedhame hiriirri Oromiyaa keessatti godhamu ammas itti hammaataa jira. Yuunivarsiitii Finfinnee karaarraa fi bakkoota adda addaatti namni afaan Oromoo dubbatu qabamee hidhamaa jira. Kun oduu har'a qabnu keessaati. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya, oduu galgala kanaaf kan isinitti himu an Dassuu Dulaati. Finfinnee keessaa duulli barattoota Oromoo ukkaamsuu haalaan hammaataa dhufuun beekame. Barattoonni Oromoo Yuunivarsiitiilee Finfinnee manneen barnootaa keessa karaarraa fi bakka bulanii humnoota xiqqaawwan ukkaamsaman lakkoofsaan hangan qabani. Bakkaa fi haala isaan keessa jiran wallaaluun immoo yaaddoo guddaa uumeera. Barattoonni gariin sodaarraa kan ka'e faca'anii qeetti galaa jiru. Gariin immoo bosona baadiyyaatti baqataniiru. Kamisaa fi jimaata kaleessaa Finfinneetti hiriira bahuudhaaf yaalanii waraana mootummaatiin reebamanii hidhamani. Haala isaa Finfinneetti barataa tokko gaafanneerra. Guyyaa guutuu kaleessaa keessa fiiganii funaanaa bulanii darbee har'a guyyaa guutuu funaanaa bulanii edda doormina funaanaa bulanii amma ijoollee hedduu nafa saamuusan dhabane keessumaa koreewwan hooggantoota gumii fa'aa wantoota biroo ijoollee sosocho'an hunda qabanii bakkee keessammoo muka jala mana namaa gidduu fiiguudhaan afaan inni haasa'u gaggaafatanii waan Oromoo fakkaattu hunda durbasa ta'u ukkaamsanii of fuudhanii konkolaataatti naqanii fuudhanii baduu lafa isaaniitti ukkaamsanii naqan ammayyuu beektu. Barattoonni Oromoo magaalaa Sabbataa yeroo lammaffaadhaaf kaleessa hiriira bahanii pilaanii Finfinnee fi naannoo ishee balaaleffataa oolan. Barattoonni hedduun immoo qabamanii eessa akka jiran hin beekamne. Hiriira jimaata kaleessaa irratti akka hin hirmaanneef waraanni mootummaa barattoota hedduu kutaa keessatti dhorkaa oole. Lakkoofsi humna tikaa fi poolisii hiriira sana irratti argamanii kan barattootaa caalaa jedhe maddi Raadiyoo Sagalee Oromoo achirraa. Oduu wal fakkaatuun naannoodhuma sanatti barattoonni Leemmanii fi Qondaaltittis kaleessa mormaa oolan. Magaalaa Tajiittis hiriirri wal fakkaatu guddaatu godhame. Hiriira aanaa iluu magaalaa Tajiitti godhame sanarra kan ture barataan nageenya isaa maqaa hin oofne haala isaa akkas jechuudhaan dhaabasaa waaq jiraattime. Akka magaalaa keenyaa magaalaa Tajiitti jechaadha dargaggoota Oromoof barattoota Oromoo isaan lafa Oromoo kennu yookiin immoo godinoota addaa Oromiyaa Finfinnee dabalatee magaalaa qabaatu. Kanaaf lafti Oromoo kan Oromiyaa kan Oromoo waan ta'eef mirkanaa'uun lafa Oromiyaa beekamuu qaba kan jedhu jaalalloo kan mirkaneessee nagaa baay'oo ta'u kanarraa kan kaase amma dargaggoonni baay'inaan kan iddoo tokkotti argamee jiruu fi kan immoo marii guddaa maal akka goonu maal gochuun akka nurraa eegamu uummanni akka inni akka nu beekuu qabu immoo qaamni ilaalu akka uummata Oromootti maal nurraa eegamu kan jedhuuf marii kan jedhudha. Fincila barattoonni fi jiraattonni Amboo kaasan tasgabbeessuudhaaf kan jedhame jilli mootummaa Itoophiyaa Abbaa Duulaa Gammadaatiin durfamu tokko kaleessa Amboo seene. Jimaata kaleessa Abbaan Duulaa manguddoota magaalaa Amboo qondaaltota bulchiinsaa fi dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo waliin haala jeequmsaa achirratti mari'ataniiru. Marii manguddoota waliin godhan irrattis Abbaan Duulaa kaartaan magaalaa Finfinnee fi naannoo ishee sun ganna 8 dura akka waliin mallatteessan ibsaniiru jedhe maddi Raadiyoo Sagalee Oromoo. Sanbata har'aa immoo barattoota waliin mari'achaa oolan. Barattoonnis murteen pilaanii haaraa Finfinnee fi naannoo ishee sun hatattamaan akka ka'u, gumaan barattoota du'anii akka ba'uu fi kanneen amma hidhamanii jiranis hatattamaan akka hiikaman jedhanii gaafatanii jedhan achirraati maddeen keenya. Oromoonni hedduun Amboo fi naannoo isheetii Mokod keessatti hidhamanii jiru yeroo ammaa kanatti.
Naannoon isaas ammas taankiitiin eegamaa jira. Karaan gara Wallaggaatti dabarsus bakkoota hedduutti cufameera. Pilaanii haaraa magaalaa Finfinnee fi naannoo ishee sababeeffatee fincila diddaa gabrummaa ka'ee kaleessas dhiyaa Oromiyaatti babal'atee oole. Bakka hundatti gaaffii fi dhaadannoon dhageessifamu Finfinnee fi naannoon ishee kan Oromiyaatti Oromoon ufaa bulchuu kaartaa haaraa hojiirra hin ooliin Oromiyaan haa bilisoomtuu fi kan kana fakkaatanidha. Iluu Abbaa Booraa Daarimmuutti qotee bulaan tokko rasaasa mootummaarraa dhuka'eetiin rukutameera. Burraayyuutti immoo hiriira bahanii poolisootaa fi humna tikaa fuulli isaanii hin argamneen reebamaa oolani. Haala isa Burraayyuu namni ijaan argan tokko akkas jedhani. Midaaqanyii Bixxillee fi Geedootti hiriirri guddaan kaleessa gaggeeffameera. Kan midaaqanyii bilbilli nu dide isa Geedoo itti gaafatamaa waajjira dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo aanaa Callee akka ta'an obbo Mul'ataa Gadaloo dubbifneera. Dhaabbii qabanii karuma seeraa nu dhiyeessanii deebii kenninee fi kanumaan otoo beektaan tokkoon qaqqabiin karaa nagaatiin deebi'anii gara hojii isaaniitti deebi'aniif. Hiriirri wal fakkaatu Wallagga dhiyaa Aayiraa, Najjoo, Mandii fi Ganjiittis kaleessa godhamaa oole. Barattuun rasaasaan hamaa madoofte jirti. Kan naannoo sanaa qulqulleeffachuudhaaf yaallee nama nuuf deebisuu argachuu hin dandeenye. Oduu wal fakkaatuun Eengaddas, Gudar, Harammayaa, Jaartee Jaardagaa, Aliiboo fi Billoottis hiriirri guddaan godhamaa ture. Hedduun hidhamanii lubbuunis baheera. Hiriira mormii Gudaritti bahame irratti humnoonni tikaa fi mootummaa fi barattoota hedduu lolatu ture jedhe maddi keenya achirraa. Rasaasaan barattoonni 6 du'aniiru. Haala isa achirraati Abdallaa Kadirtu nutti hima. Warri rukutame beekamu waliin isaayyuu garuu warri du'an nama jabaadhaa afurii reenfa fudhataniiru. Wallagga Bahaa Jaartee Aliibootti immoo uummanni bahee guyyaa tokkoof waajjira bulchiinsa dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo fi poolisii qabatee ture jedhame. Gamasittis bulchiinsa dubbisuudhaaf bilbilee turre. Andassuu Duulaan jedhama. Raadiyoo Sagalee Oromoo irraa isinii bilbilaan jira. Haala magaalaa keessanii wanta Finciloota guutuu Oromiyaatti amma deemaa jiru irratti yaada gama dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo fi qancaffee Oromiyaa baruudhaaf jecha gara biiroolee lamaanittu kaleessa Finfinneetti bilbilee turre. Dhimmoota kaartaa magaalaa Finfinnee fi naannoo ishee haaraa baheen wal qabatee Oromiyaa keessa fincila deemaa jiru irratti lubbuun namoota hedduu bahu mootummaan Itoophiyaa beeksise. Qabeenyarras miidhaan gaheera jedhe. Biiroon dhimma quunnamtii mootummaa ibsa kamisa darbe baaseen akka jedhetti farreen nageenyaa fi misoomaatu fincila kana kaasee duuba taa'ee oofaa jira. Akka ibsa kanaatti pilaanii Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa baroota dheeraadhaaf irratti hojjetamaa bahe. Haa ta'uutii amma gara hojiitti jijjiiruudhaaf wayita jedhamu namoonni dogongorsanii barattoota fincilaaf kakaasani. Mootummaan ibsasaa kanaan akka jedhetti fincila ka'e keessatti yuunivarsiitii Madda Walaabuutti namoonni 3 du'aniiru. Akka mootummaan jedhetti Amboo fi Tokkee Kuttaayetti baankiin misoomaa saamame namoonni 3 du'aniiru. Yuunivarsiitii Harammayaatti immoo barattoota taa'anii kubbaa miilaa ilaalaa jiran irratti boombiin nama hin beekamneen darbatame 1 du'e 70 madaaniiru. Akka mootummaan Itoophiyaa jedhutti finciloota Oromiyaa keessa amma deemaa jiran sabaa himaalee qaamota biyya keessaa fi biyya alaatiin to'atamantu dubbicha afarsaa jira. Lakkoofsi warra Amboo fi Tokkeetti du'anii mootummaan 3 haa jedhu malee maddeen raadiyoo Sagalee Oromoo torbee har'aa qofaa barattoota 6tu Ambootti du'anii jedhu. Gudarittis eengadda 6tu du'e. Gaaffii barattoonni Oromoo biyya keessaa kaasaa jiran deeggaruudhaaf Oromoonni biyya Noorwee Osloo jiraatan hiriira bahani. Kamisa darbee hiriira mormii mootummaa Itoophiyaa irratti gaggeessan irratti Oromoo fi Oromiyaa saamuun haa dhaabbatu barattoota ajjeesuu naafu Oromiyaan haa bilisoomtu jechaa oolan. Warra hiriira irraa qooda fudhatan keessa nama dubbifneerra. Ajjeesaa reeffa isaanii manni baadhataa olii gadi deemaa
addunyaa akka nu dhaga'u biyya keenya dabarfachuuf baane. Hiriirri wal fakkaatus torbee dhufu keessa biyyoota garaagaraatti godhamuudhaaf jiran. Oromoonni biyya USA, Ameerikaa, Chicaagoo fi naannoo ishee jiraatan gaafa caamsaa 6 bara 2014 bahuudhaaf jiru. Warra qindeessan keessa durbee seenaa Jimjimoo. Gaafa kibxataa Tuesday May 6 sa'aatii 11tti downtown Chicaagoo ni deema. Midwest kana keessa Tennessee jira, Ohio jira, Michigan, Kentucky fi akkasumas Wisconsin wajjin warra kanneen wajjin taane baay'achuun qabnu nama dhibbaa kuma ta'uun qabnu akka isteeta biraa nama 10 maan taane baaniitoo xalayaa keenya qaamanitti kennine jiraachuu keenya mul'isnee ijoollee hiriira bahaa jirtan dhumaa jirtu jara bira dhaabbachuu qabnaa kan jedhu. Gaafa caamsaa 9 immoo warri Awurooppaa Skandinaaviyaa Oslootti warri Hoolaand immoo Zeeheegitti hiriira bahuudhaaf jiru jedhe oduun nu ga'e. Dhaggeeffattoota keenya oduun keenya irraa kanuma dhageessanidha. Qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. Kopi Kayo. Akka mul'atan dhaggeeffattoota keenya qophii kaayyoo har'aa keessatti haala fincila diddaa gabrummaa Oromiyaa keessatti adeemaa jiru irratti xiyyeeffannaa nu hordofaa isiniin jenna hin danda'u. Akkuma beekamu baatii darbe gara walakkeessaarraa qabee fincilli diddaa gabrummaa golee Oromiyaa bakka adda addaatti qabatee jira. Haalli jiru haala fincila diddaa garbummaa gaaffii mirga abbaa biyyummaa barattoonni Oromoo yuunivarsiitiilee barnoota olaanoo yuunivarsiitota garaagaraa keessatti kaasaa jirantu Oromiyaa keessa jira. Oromiyaan gama tokkoon kanatu jira, gama biraatiin immoo gaaffiin kun akka dhalatu wanti ture keessa dhimmi ijoo inni guddaan dhimma Finfinnee fi haala waliigalaa jiruuf jireenya uummanni Oromoo gama siyaasaa gama dinagdeetiin uummanni Oromoo akkasii dabarsaa jiranti. Isa kana wal hubachuudhaan uummanni keenya wal cina dhaabbatee harka wal qabatee dhaabbatee falmachuu qaba uummanni keenya amma. Diddaan kun barattootaa fi uummata biratti otoo nafiin warreen mootummaa keessatti aangoo qaban bulchitoota OPDO gidduutti illee dubbii ta'a akka ture karaa miidiyaa isaaniitiin ifatti dhageenyee jirra. Kun immoo kan agarsiisu mootummaan uummataaf dhaabbatu tokkoffaa uummata sana otoo mari'achiisiin tarkaanfii fudhachaa jiraachuusaa, lammaffaa warruma isaa wajjin hojjetaniif illee odeeffannoo wal fakkaataa fi amansiisaa kennuu dhabuusaa agarsiisa. Barattoonni Oromoos akka kaayyootti kan qabatan mootummaan gaafatamummaa guddaa waan qabuuf gaaffii gaafatamuuf deebii qajeelaa kennuu qabaa kan jedhudha. Itti gaafatamummaa guddaatu dhimma uummataa irra jira waan ta'eef rakkoo uummataa kana dhaggeeffatanii deebii kennuu qabu jedhuun gaaffii keenya karaa mirgaaf dimokiraasii ta'eetiin iyyannoo qopheeffachuudhaan iyyannoo irratti gaaffii keenya tuquudhaan kan nuti barreeffannee iyyata hooggantoota yuunivarsiitii hundatti kan iyyanni barattoota Oromoo dargaggoota Oromoo kan inni galaa jiru. Barattoonni Oromoo egeree biyya isaaniitiif warra abdii ta'anidha. Wanta har'a raawwatamuuf hojjetamu ba'aa egere waan isaanitti ta'uuf saba isaaniitiif quuqamuu fi dubbachuun mirgasi haqasii kan nama jechisiisuuf. Yeroo barattoonni sadarkaa adda addaa jiran gaaffii akkasii kaasanitti ofitichee of tasgabbeessee caasaalee jiruun deebii amansiisaaf gahaa kennuurraa rukuttaa, hidhaa, ajjeechaa sadarkaa adda addaatiin hiraarsaatti ce'uunsaa mootummaan sun waan dubbatuun ala akka ta'e agarsiisa. Kaayyoon fincila diddaa gabrummaa inni guddaan amala mootummaa isa dhokataa saaxiluudha jedhu hayyoonni. Amalli mootummaa inni dhokataa kan saaxilamu yeroo gaaffiin karaa nagaatti dhufu yoo dhuguma amalaa fi sirna dimokiraatawaa hordofa ta'e karaa nagaatiin deebii kenna.
haa ta'uti yoo amala kanan qabaanne mootummaan yeroo sanatti amalaaf aadaa qabutti deebi'a. Warra ati guddiftee jaalattu waan ati silaa halkaniinillee eebjuu keessallee ati itti bu'uu hin dandeenye beekaan si afoo ajjeesan. Yeroo si afoo ajjeesan waan lama godhan. Tokko akka namni hedduun rifateeti waan amma dalagaaru kanarraa deebi'u sodaachisuuf. Karaa biraatiin ammoo humna qaban kanallee itti agarsiisuuf. Warra biraa ammoo dallalaniiti akka isaan mootummaa kana reeban godhaniiti yoo isaan reeban isaantu reebe jedhanii akkuma baratan sana akka terroristi maali jedhanii maqaa adda addaatti baasan kana itti baasanii hidhuu fi miidhuuf waan kanneen godhan jechuudha. Yeroo kana keessatti mootummaarraa silaa kan eegamu deebii qajeelaa kennuudhaafi waan barattoonni kun gaafatan sadarkaan deebisuudha jedhu ummati fincila kanarratti hirmaatan. Haa ta'uti kun hin taane. Fincilli bakka adda addaatti qabachaa jiru haala amma jiruun hedduu waan nama gaddisiisu fa'aa keessa darbee jira. Yeroo Jimmatti eegalee turetti barattoonni Jimmaa gaaffilee sirnaan qaban gaafatanii hidhamuutu irra ga'e. Warra jalaa hidhaman akka hiikamaniifis gaafatanii hanga tokkotti milkaa'aniiru. Kun gara Mattuuttis ce'ee gara Yuunivarsiitii Wallaggaas ga'ee gara Yuunivarsiitii Haroomayaattis ce'ee Adaamaas ga'eera. Madda Walaabuu, Bulee Horaa bakka adda addaa. Kana duwwaa miti. Magaala Finfinnee keessatti kan argamu Yuunivarsiitii Finfinnee keessattis akkasuma akka mul'ate argine. Yuunivarsiitii Amboo keessattis wanti kun haala wal fakkaatuun itti fufe. Garuu naannoo Ambootti tarkaanfii mootummaan fudhate hedduu kan nama gaddisiisu hedduu ulfaataadha. Sagalee kallattiin waraabamirraa kan hubatamu. Haala amma jiruun namooti baay'ee mootummaan Itoophiyaa kana caalayyuu hammaachaa akka deemu tilmaamu. Sababni isaa mootummaan Itoophiyaa jabinni isaa humna qawwee fi tarkaanfii keessa dhokatee waan jiruu fi uummata nagaarraa sodaa guddaa waan qabuuf inumaayyuu kana caala tarkaanfii adda addaa akka fudhatutu tilmaamama. Kana beekaan godhan amma kun isaanii baay'ee laafa. Isaanii yeroo adda addaa waan adda addaa akkuma eksperimentii nama laaboraatoorii waa hojjetu waan adda addaa baasanii teestii godhan. Oromoon akkamitti dhagamaa dubbataa laata lolaa hagam dubbachuu danda'a eentu keessaa dubbataa magaalaa kamturra keessaa bahuu danda'a barata abbaa moo qotee bula abbaa moo warra daldalu abbaa moo warra walii hojjennu waa dubbatamu maaltu ta'a waan jedhu kanneen yeroo adda addaa akkuma nama laaboraatoorii seenee waa adda addaa hojjetuutitti waan tokko godhanii ka'anii itti ilaalan. Haala dhalate kana keessatti wanti godhan tokkoffaa waan kana yoo arganiin booda akkana deemaa ra'ee amma fakkeenyaaf waan amma dhalate kana wanti isaan godhan tokko nama ajjeesan. Ulee adda addaatiin nama ajjeesanii achi keessaa namoota jajjaba'aa waa ta'uu danda'an jedhanii bikkan ka adda waa hojjetaa ruumiti ka qara attamii hiina yookiin akkamii ajjeefna jedhanillee waan kana hidhanii mana hidhaatti guuranii ajjeesullee malanii warra qabeenya qabanillee warra shakkan qabeenya isaanillee akkanaatis sababanii irraa fudhachuun hin jira. Ka biraa wanti isaan godhan warra amma waliin hojjetan warruma akka OPDOyyuu warra ari'uu barbaadan waan kanas sababaniit isintu kakaaseef isintu akkana godhaniit OPDO keessallee akka isaan wal shakkan akka isaan fuulaa wal keessa garagalanii akka isaan wal dhaban akka isaan biiziitan akka amma tiraafikii biyya faranjii kan argitee tiraafikii uumu Oromotti akka inni diina san argee wanna hin jenne OPDO keessatti illee rakkoo uumu cinaa kaaniin ammoo mootummaan Ameerikaa irra namni waan biyya seeneeruufi dimokiraasiin biyya keenya waan jiruuf yuunivarsiitii mararraayyuu namni yaa'ee kunoo waan barbaade mormachuu danda'a akkuma Ameerikaa san ilaalcha jedhan waan akkasillee yaaluu isaanii hin oolu. Karaa biraatiin ammoo bakka dhukaasni maaliin jirutti terroristiin hin jira jedhaniiti horii ittiin kadhachuuf hiree guddaa isaaniif. Kunoo akkana nu jeeqanii akkana nu godhanii namni kunoo waan amma qawweema ofiin nama ajjeesan kanallee akka waan namni Oromoo achitti wal ajjeesallee fakkeessuu hin mala warra ajaa'ibaati. Kan biraa wanti isaan godhan jidduu karaa kana seenanii warra akka dhaaba akka ABO kana isaantu akkana godhaaraa waa akkanaatiif deemaaraa shororkootota akkana ta'aaraa warra Somaaleetii akkana ta'aaraa jedhanii gara sittillee harkisuu mala. Maaliif isaan
hiree dhalatu kana keessa horii ittiin kadhatan. Horiin guddaa irraa argama jechuun jeequmsa kanarra. Kabiraa wanti mootummaan godhu isaan keessaallee baheeti namni warra waan kana balleesse seera dhiyeessinaa jedhanii akka waa seera wayii qabanii argitee akka waa nama waa balleesse seera dhiyeessanii armaan dura adabanii haala akkasiillee dhimma bahuu hin danda'ani. Kabiraa nama sossodaatu Oromoo keessaa nama sossodaatu nama yoo waan xiqqoollee kennaniif dafee yaada jijjiirachuu danda'u ufi qabanii miidiyaa isaanii TV isaaniitiif reediyoo isaanii irratti akka dubbateeti isaan kanaa akka shakkan argitee namu amma qara hiriira waliin baatu akka ati shakkitu akka bakka 2-3 adda cabdu waan akkasiillee yaalan nama si keessaa fuudhanii TV irra baasanii wanti baaruuf kana amma mootummaa waan jedhe kana wanna gooneerraa jedhan yoo hatta waan adda addaa yaalanii dadhabanillee akka waa ummata Oromoo ka hiriira bahe kana dhagayaniiti waan kana marii bulfatanii yookiin ammoo dhiisanii qabbaneessanii manatti deebisuullee hin danda'an. Beekoo eenyufatu nu jeequu danda'a eenyu kan waa godhu dadhabbii ofiitiif jabeenya Oromoollee argan kana keessa arganiiti yeroo biraatiif bulfatan akkuma dubbii Oromoo kana bulfataniiti warra kaawwan suuta jedhanii yeroo itti fudhatanii keessaa luqqisan jechuudha. Mootummaan sagalee uummataatti namanne waan adda addaa gochuunsaa waan hin oolleedha. Namuu amma dantaan saba isaa isa galchetti waan deemaa jiru hubatee of qopheessuudhaan gatii barbaachisu baasuun waan barbaadu argachuuf tarkaanfachuu isa gaafataa jechuudha. Wanta gayoonaatti Oromiyaa keessatti karaa adda addaa godhamaa jirus ergaa dabarsuu qaba. Dhaamsi amma biyya keessa deemaa jiru wanti namatti tolu hulee maraayyuu wanti Oromoo nu galchaa jedhee namni magaalaa maratti Yuunivarsiitii maratti laagaa tokko hatta gaafimmaa isaan gaafataniif dhaadannoo isaan jedhanillee kun Amboo Naqamtee Baalee Haromaayaaf hulee maraayyuu gaafiin gaafatamtu wal fakkaatu gaafii Oromoo ta wal fakkaatu kana gaafachuu isaanii gatiin magaalota mara kafalaaran amma nabseen namaa sun ba'uun kun gatii waan kanaa jechuudha. Gatiin hulee mara kafalamuun kun namni yaa'ee nama 25 moo meeqa jedhanii ka dubbatan dhagaa namni 25 waan guddaa biyya faranjiiti namni hagasii yaanaan mootummaan jissa. Namni hagasii yaa'eeti hamilee uummata Oromootiif illee gaarii maaliif waa godhuyyuu hin dandeenna waan kenna mormachuu hin dandeenna gatii isaallee qaalii yoo ta'e waa mormannee waan kenna godhachuu hin dandeenna jedheeti namni akkasii wal gurmeessee bayuun waan guddaa tokko. Waan kanarraa namni waa hedduu barachuu hin danda'a. Uummanni Oromoo laagaa tokkoon bakka maraa ka'eeti waan wal fakkaatu tokko yoo gaafate namuma haga wayisi keessaa ajjeesan malee homaa si godhuu hin danda'an. Kanaaf hedduu waan namatti tolaati. Ammoo wanti tokkitti aan irraa yaadda'u yeroo akkana baatu dadhabbii isaaniitiif jabeenya mootummaa amma jiruu kanallee yeroo barattu kan keellee akkasuma baratan. Kanaaf yeroo akkana bayan maal fagoona maal arganna eessa dhaabsifna wama hiriira baatu kana eessa dhaabsifna maal gaafanna eenyuun gaafanna eenyu waa gaafatanle. Waan adeemaa jiru keessaa faayidaa olaanaa argachuuf itti of qopheessanii hojjechuu barbaachisa. Sagantaan keenya har'aa kaayyoon kanuma torbee sagantaa biraa walitti deebina nagaatti. Qophii waarii marii. Dhaggeeffattoota keenya galgala kanaaf qophii waarii marii keenyaa qabannee jirra. Aliyyii Dhaabasaaf Andassuusi waliin turre jechuudha akkuma barame. Pilaanii haaraa Finfinnee fi naannoo ishee deemee sadarkaa har'a jirurra gahamee jira. Sanaan kan wal qabatee finciloonni adda addaa godhamaa jiru Oromiyaa keessatti isarratti mari'achuuf deemna jechuudha. Eessa deemaa maalirraa ka'ee miidhaa fi egereensaa maal ta'a ka jedhu irratti haasa'uuf jirra. Dhaabasaa akkam ture walii galaatti ilaalledha. Iddoo garaagaraatti naa ka'u sababa adda addaatiin ka'a ture amma
Jimmaatti ka'ee ture akkas torbaan 3-4 dura Jimmarraa lammata sadaffaa utuma jedhu iddoo adda addaatti qabachaa deeme. Tokkoffaa inni amma jiru kun Oromiyaa bakka hundatti sagalee tokko waan deemaa jiru sana mormaa jiru fakkaata. Iddoo hundumattuu fincilli jajjabaa ture. Amma mattuu irrattis sagalee guddaadhaan magaalatti ba'anii mormaa turan barattoonnis uummatis. Mootummaan fagoo ijaarraa tureef tarkaanfiin hin turre, ijoolleenis ijaamnaan isaan hin turneef tarkaanfii biraatti hin seenne. Amma kan Amboo kun rakkinallee mootummaa wajjin qabaniif mootummaan waan akkasiin naa dhalate itti ariifatanatti fakkaata. Amma barataan tokko idda hidhataan sun ajjeesee booda mormii sun gara biraatti cee achiin maatiin uummata irratti hirmaate inni sun immoo mootummaan humna guddaa dabale. Kanaaf amma yoo waliigala isaa ilaalle tokko bal'atee deemaa jira iddoo hundatti bifa wal fakkaatu namni sagalee wal fakkaataa kaasaa jira. Inni lammataa keessumaa barattoonni Oromoo yoo mootummaan isaan hin turre hin tuqan. Mormiin kun dhibdee yeroo dheeraa akka of keessaa qabu agarta amma dhaadannoo godhan irraa na argitu. Rakkinuma Oromoo keessatti karaa adda addaati mootummaan uumaa ture sanatu sukkuumamee yeroo kanatti baay'inatti fakkaata akka hubadhe. Amma dubbii dhaabasaan kaafte irratti kan duraan quuqama jiru garaadhaa kan jirutti walitti kuufamee dhufee ka dho'eedha malee dubbiin Finfinnee ka'umsaa bu'uuraa miti ka jedhu fakkaata. Mee Aliyyi asirratti yoggaa bal'isnee ilaalle. Gaaffiidhuma Oromoon qabu sana siyaasumatu kana fide moo dhuguma Finfinneen bal'achuu fi naannoo Finfinnee lafa fudhachuu jedhudha fincila guutuu Oromiyaa keessatti deemaa jiru kan dhoose. Kuni hiriira kana akka isaan bayan haa godhu malee rakkoon tama qaraa namni ulee jiru maratti biyya keessa biyya alaa ittillee irratti dubbataa ture rakkoma bilisummattidhaa qabu. Bilisummaan kun yeroo sharaftee ilaaltu waan hedduuf keessaa qaba jechuudha. Diinagdee qaba, aadaa qaba, eenyummaa qaba. Wanti kunniin yeroo si jalaa shasharafamee waan kanniin daddabaa deemtu si dhagayamaa deema jechuudha. Garaagarummaan bara 2000 yookaan 2004 ammaa kana yeroo ilaaltu akka namni Oromoo ka barateeru lakkoofsi isaa hedduu guddaa. Namni mana barnootaa jirullee lakkoofsi isaa hedduu guddaa. Waan godhu kanarratti akkaataa waa qindeessu wanti inni dubbatu dhaamsa ofiitti dabarsan kanneen yoo ilaaltu adda wayyaa qaba. Teknooloojiin kunillee baay'ee wayyaa'ee mootummaan dhoowwu badii haa ga'ullee karaa biraatiin uummanni keenya baay'ee hiyyoomee barataan yuunivarsiitii eebbifamee ba'e dur akkuma ba'e hojii argatan adda miseensa taatee Oromoo kana miidhuu warra kan kee miidhuu danda'u. Waan sanneen muddiftu malee akka hooyyee hojii rogaa wayii akka arganne. Kanaaf kunniin waliin eda'ameeti rakkoo kana hin jenne uumaa deemaara jechuudha. Akkuma hordofaa turretti dhaabasaa fakkeenyaaf amma Ambootti poolisoonni Oromoo ta'an gara uummataa goranidha. Naqamteetis wayita bilbilee sana poolisoonni Oromiyaa qawweedhaas hin qabanne hin miines jedhama. Bakkoota hedduutti namoota Oromoon taanetu nama miidhaa jira jedhan. Mootummaan maaliif namoota biraa itti bobbaase? Maaliif lubbuu nama akkas baasuun fite? Gaaffii kana karaa nagaa deebisuun danda'amu gaaffii barattoonni kaasan kana dhaabasaa. Mootummaan maa waan kana godha kan jedhuuf yaani akkanatti mul'atuuf jabinni mootummaa amma jiruu kuni humna irratti dhaajaa qabu natti fakkaatan akka yaadutti rakkina haasaadhaan fixuu irratti mootummaan Itoophiyaa amma jiru kun jabina qabu. Inni lammataa maaliif warra biraa akka isaan tarkaanfii fudhatan kan jedhu kun jechuun saayikooloojii uummata sanaa namni hin beekne yoo dhufe biddeensaa hojii isaa yaada isumaan tarkaanfii fudhataa jechuudha. Gara jabinni itti mul'atu waan akkasiiti. Maatiin filaa ijoollee akkas taaree guddifate kana barsiifate kana akka jalaa du'an hin barbaadu. Haa ta'u ammoo waan saba kan kee irra ga'u jalliftee ilaaluunillee sunillee akkuma du'aati. Warri ala jiru wanti isaan godhuu danda'anii uummata biyya keessa jiranii akka isaan beekan godhu. Akkanaatiin deemaara, akkanaatiin nurra ga'aara beeka. Yaaniiti akka isaan beekan godhu mootummoota biyya adda addaa bulchan
NGO imbaasota adda addaa haala achitti amaru kanneen itti himu wanti kun gara malee deemaa gaafa gara malee deeme namni akka malee ol godhuu danda'a kana beekaa jedhaniiti akka fakkii hammeenna dhufaaruu kana midhaasanii itti himuu danda'u hiriira baaniiti waan san akka afoo dhaabatan dhageessisu warri waa barreessuu danda'u barreessee intarneetii irratti waan adda addaa facaasu miidiyaa biyya faranjii kana dubbisanii akka wanti Oromoo kun addunyaa dhiyaatu goosisu. Marii keenya sa'aatiin daangeffamnee asirratti dhaabuuf jenna dhaggeeffattoota keenya qophii waarii marii har'a galgalaa kanumaan xumurreerra fincilli biyya keessa jiruu fi dhimmi Finfinnee garuu hin xumuramne